uffatanii garasitti imalanii wayita turanitti waraanni mootummaa bilxiginnaa poolisii federaalaa poolisii magaalaa Finfinnee akkasuma korri bittinneessaa achitti kan argaman ta'uu maatiin hidhamtoota OMN'tti himanii jiru. Maatii hidhamtoota kanneenii keessaa takka tan taate akkasuma yeroo hedduu mana hidhaatti deddeebi'uun abbaa ishee dabalatee haala hidhamtoonni siyaasaa Oromoo keessa jiran ilaaluun OMN'if gabaasaa tan turte Boontuu Baqqalaa akka himtutti hoggaa warri dubaraa uffata keelloo uffatan gara tokkotti hiriiranitti poolisiin isin hiriira keessaa bahaa jechuun namoota kana akka dorsisanidha. Sababa maaliif bahaanuun jettan jennee hoggaa gaafannus isin uffata keelloo waan uffattaniif bahuu qabdu yoo diddanni hidhamtu jaanii namoota daddarbachuun ergasii gara buufata poolisii nu geessanii gara manaa galaa jaanii dhaddacharraa nu dhoorgani. Akkasuma namoota huccuu aadaa fi kanneen biroo uffatanii dhaddacharratti hirmaachuuf kutaa bulchiinsa Lidataa kanatti argaman hedduun akka hin seenne dhoorgamuu isaanii Boontuun dubbattee jirti. Dhaddacha sanirratti kan hirmaatan basaastotaa fi qaamota biroo kanneen maatii hidhamtoota hin ta'in akka hirmaatanis ifoomsitee jirti. Haaluma kanaan manni murtii federaalaa dhaddacha yakkaa Lidataa galmee himatamtoota obbo Jawaar Mohammadii fi namoota isa jalatti himatamanii jiranii ilaaluun beellama itti aanu torbaan 3 boodatti qabatee jiraachuun kan yaadatamudha. Olmaa dhaddacha Gurraandhala 2021 guyyaa Kamiisa dabree kanaan faccisa himatamtoota dhaga'uuf manni murtii qophee ta'us sababii hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa Qaallitti guyyoota darbaniif diddaa nyaata lagachuu gaggeessaa turaniin himatamtoonni kun dadhabbii dandamannee himata shiraan irratti dhiyaate ofirraa faccisuu hin dandeenyu jechuun iyyannaa waraqaa galfataniin manni murtichaa iyyannaa himatamtoota kanarratti hundaa'uun beellama haaraa Gurraandhala 22/2013tti qabatee jira. Dhaddachi guyyaa sanii hafee beellamni haaraan akka qabamuuf gaafachuu himatamtoota sababeeffachuun abbootiin alangaa akka dubbii afaanii haaluutti nuuf ilaalame manni murtii murtee haa kennu jechuun gaafatanii turani. Haa ta'u malee manni murtichaa dubbii bitaa fi mirgaa erga dhaggeeffateen booda himatamtoonni kan gaafatan jijjiirraa beellamaati malee sagalee hin laannu waan hin jenneef haalli kun dubbii afaanii haaluu ja'amuu hin danda'u jechuun iyyataa abbaa alangaa kuffisee jira. Bu'uuruma kanaan manni murtichaa murtiilee muraasa dabarsee jira. Murtiileen dabranis beellama itti aanu irratti maatiinis ta'e namni kamuu dhaddacharraa dhoorkamuu hin qabu. Hidhamtoonni mirga yaalaa ogeessa dhuunfaa akka argatan gaazexeessonni dhaddacharratti akka fedhaniin hirmaachuu akka qaban jechuun erga murtee dabarsee booda beellama itti aanu gaafa Gurraandhala 22/2013tti faccisa himatamtoota kanaa dhaga'uuf beellamee jira. Hammeenyi mootummaan humnaan biyya bulchaa jiru daangaa dabruun biyyuma keenya irratti iddoo teenyuu fi dhaabbannu alagaan dhoorgamuu fi haalli maatiin keenya keessa jiru dhukkubbii cimaa maatii hidhamtootaa kanatti ta'uu tan himtu Boontuu Baqqalaa hoggantoonni siyaasaa Oromoo hidhamanii jiran kunneen namoota jireenya dhuunfaa isaanii haala gaariidhaan maatii isaanii wajjin jiraachuu danda'anidha. Garuu kaayyoon isaan wareegama guddaa kana kaffalaa jiraniif maatii isaanii qofaaf miti kaayyoo saba isaaniitiif jecha waan ta'eef ummata Oromoo hundatti dhukkubbiin nu maatitti dhagayamaa jiru kun isaanitti dhagayamee dhimma kanarratti tokkummaan qabsaa'ee hoggantoota isaa bira dhaabbachuu akka qabu jechuun ummata bal'aaf yaamicha dhiyeessitee jirti. Odduma walqabateen torbee kana keessa hoggantoonni siyaasaa Oromoo shiraan hidhamanii murtii haqaa dhabuun dararamaa jiran kunneen diddaa nyaata lagannaa irra jiraachuun beekamaadha. Guyyoota 10 oliif diddaa nyaata lagannaa kana kan itti fufan yoo ta'u dhimma kanarratti maatii hidhamtootaa dabalatee uummanni Oromoo guutuun yaaddoo keessa galee jira. Bal'ina isaa akka ta'anitti isiniif dhiyeessina. Gaafa Gurraandhala 2021 ganama maatiin manguddoonnii fi abbootiin amantii obbo Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa fi Hamzaa Booranaa fa'aa dabalatee haala hidhamtoonni siyaasaa kanneen nyaata lagannaatti jiran keessa jiran ilaaluuf Qaallittitti argamanii turani. Haa ta'u malee manni hidhaa Qaallitti ol isaan galchuu didee sa'aatii dheeraaf ala isaan dhaabee ture. Abbootiin amantii sadarkaa Oromiyaatti jiran
haala jiru tasgabbeessuuf jecha warra mana hidhaa kadhatanii namoonni muraasni ol seenuu kan danda'an ta'us Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa sababa lagannaa nyaataatiin dadhabanii waan jiraniif bakka ciisanii gadi ba'anii isaan dubbisuu hin dandeenye. Sababa kanaaf abbootiin amantii haala hidhamtoonni kunneen keessa jiran osoo hin argin deebi'uuf dirqamanii turani. Jawaar, Baqqalaa, Hamzaa, Shamsaddiinii fi hidhamtoonni siyaasaa biroo Qaallittii jiran Koloneel Gammachuu ayyaanaa bakka balaafamaa amma jiru irraa gara fooyyee qabutti akka jijjiiramu haalli qabiinsa maatii hidhamtootaa akka fooyya'u gaafachuuf lagannaa nyaataa erga eegalanii guyyaa shanaffaa isaanitti abbootiin amantaa fi jaarsoliin muraasni ol seenuuf hiree argatani. Jawaarfaan nyaata akka nyaataniif dhaamsa itti erguun kadhachaa turanis hidhamtoonni siyaasaa kunneen garuu nyaachuu didanii jiru. Karaa Hamzaa Booranaatiin dhaamsa erganiin nuti garaa keenya guuttachuu fi miti kan qabsoofnee fi kaayyoo keenya irratti du'uufillee kutannee jirra nuuf hin yaadda'inaa jechuun dabarsanii jiru. Hamzaan akkuma kutaa mana hidhaa isaatti ol deebi'een booda gaggabee kufuu isaa dargaggoo Shamsaddiin Xaahaa himee ture. Itti fufuun hanga guyyaa kaleessaatti obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallittii jiran diddaa nyaata lagachuu guyyaa 10ffaa itti fufanii jiraachuu isaanii sababeeffatee haalli fayyaa isaanii yaaddessaa ta'uu fi dubbachuu dadhabuu irra gahuu isaanii maatiin himanii jiru. Ammajjii 19 irraa eegaluun diddaa nyaata lagachuu kan eegalan hidhamtoonni siyaasaa kunneen guyyaa 10ffaaf nyaata osoo hin nyaatin kan turan yoo ta'u guyyaa kaleessa doktorri fayyaa gara mana hidhaa deemuun haala isaan irra jiran ilaalee akka ture maatiin OMN'tti himanii jiru. Humni isaanii hedduu laafachuu fi haalli dhiibbaa dhiigaa isaanii hedduu ulfaataa ta'u ogeessa fayyaa isaaniirraa akka odeeffate kan himu miseensi maatii obbo Jawaar Mohammad lagannaan guyyaa 10ffaa kan durii caalaatti maatii baay'ee kan yaaddesse ta'uu dubbata. Miseensi maatii hidhamtoota OMN dubbise kan biraa akka jedhutti nuti ilmaan keenya ofii fi miti Oromoo fi Oromiyaaf kennine. Har'as isaan ofiif osoo hin taane Oromoo fi Oromiyaaf falmanii dhugaa fi haqa dhabuu saba Oromoof jecha waan humna isaaniitiin dukkana san keessa taa'anii qabsaa'aa jiru. Kanaaf Oromoon hayyootaa fi hoggantoota isaa kana osoo ija irraa hin libsanne hordofuu qaba jechuun qabeenya qaalii waaqni Oromoof kenne osoo ija keenyaan laalluu dhabuuf deemna jechuun yaaddoo hamaa keessa jiraachuu ibsani. Gama biraatiin qondaalonni ABO waajjira poolisii magaalaa Galaanitti seeraan ala hidhamanii jiran guyyaa 6ffaaf lagannaa nyaataa itti fufanii yeroo jiranitti Komishinii Poolisii Oromiyaatu nu ajaje jechuun poolisiin magaalichaa mirga abukaatoo fi maatii waliin wal arguu isaanii dhorguun isaa dhagayamee jira. Itti gaafatamaan qunnamtii uummataa obbo Battee Urgeessaa toora marsaa hawaasummaa isaa irratti akka jaanitti abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo qondaalota ABO ta'an kanneen gaafachuuf yeroo gara waajjira poolisii magaalaa Galaan deemanitti akka hidhamtoota siyaasaa kana hin agarre taasifamuun alatti ittifamuun dhagayamee jira. Oduma wal fakkaatuun hidhamtoonni siyaasaa 800 ta'an godina Arsii mana hidhaa Asallaatti dararamaa jiran Guraandhala 2021 irraa eegaluun lagannaa nyaataa kan jalqaban ta'uun beekamee jira. Hidhamtoonni kunneen hanga gaaffiileen hoggantoota keenyaa deebii argatanitti yeroo hin murtoonneef lagannaa nyaataa kun kan itti fufu ta'uus ibsanii jiru. Walumaa galatti haalli hidhamtoonni siyaasaa Oromoo keessa jiran haalaan rifachiisaa fi sadarkaa akkaan yaaddessaa irra jiraachuun himamaa jira. Haalli hidhamtoota siyaasaa Oromoo kun hedduu yaaddessaa ta'uu kan himan qeerroowwan godinaalee Oromiyaa garaagaraa ummanni Oromoo gola afran irra jiru dammaquun hayyoota isaa kana waliin tokkummaadhaan qabsaa'uu qabaa jechuun dhaamsa wal fakkaataa dabarfataa jiru. Paartii osoo hin taane Oromummaa qaaliin kan walittiin huyite ta'uu isaa qabsoo hayyoonni keenya manuma hidhaa keessa ta'anii gaggeessaa jiranirraa barumsa guddaa fudhachuu qabnaa jaan qeerroowwan yaada kennan kunneen. Kanaafuu paartii fi ilaalcha siyaasaa qabnu cinaatti dhiifnee Oromummaa keenyaaf haa falmannu. Hayyoota keenya dukkana keessatti sagalee waliif ta'aniif nuti warri ifaa keessa jiru sagalee haa taanuufi jechuun waliif dhaamuu irratti argamu.
Oromiyaa Support Group fi Oromiyaa Global Forum haala hidhamtoota siyaasaa Oromoo irratti ibsa baasuun gocha mootummaa Itoophiyaa balaaleffatanii jiru. Oromiyaa Support Group aantummaa hidhamtoota siyaasaa Oromoof qabu ibsuun filannoon dura mootummaa ce'umsaa hundeeffamuu akka qabu gaafate. Oromiyaa Global Forum gama isaatiin hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa guddicha Itoophiyaa keessa ta'anii mirga uummata Oromootiif falmaa jiran wajjin akka dhaabbatu yoo ibsu miidhaa hoggantoota kanarratti gahuuf itti gaafatamummaa kan fudhatu mootummaa Itoophiyaa ta'uu ibsichaan ifoomsee jira. Jaarmiyaaleen lachuu ibsa isaaniitiin qaamota dhimmi ilaalu adda addaa kan idil addunyaaf beeksisuun beekamee jira. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa obbo Jawaar Mohammad dabalatee hidhamtoota siyaasaa kanneen lagannaa nyaatarra jiran dhaqee daawwachuu isaa ibsa guyyaa Jimaataa Gurraandhala 5/2021 baaseen beeksisee jira. Komishinarri Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalaa mana hidhaa Qaallittii fi Qilinxoo deemuun haala hidhamtoonni kunneen keessa jiran arguu kan himu ibsichi lagannaa nyaataa kanaan wal qabatee fayyaa hidhamtootarra balaan hamaan akka hin geenye dhiyeenyaan hordofuun barbaachisaadha jedhee jira. Akkasumas gaafiin isaan gaafatan haala barbaachisaa ta'een hatattamaan deebi'uu fi qaba erga jedhee booda maatii fi firoottan hidhamtoota mana sirreessaattis haa ta'u mana murtiitti sirnaan keessummeeffamuu qabu jedhee jira. Komishinichi ibsa baase kanaani. Haaluma wal fakkaatuun miidiyaaleen biyya alaa gurguddaanis waa'ee lagannaa nyaataa obbo Jawaar Mohammadii fi hidhamtoota siyaasaa biroo gabaasuu eegaluun beekamee jira. Ajaans France Press abukaatota hidhamtoota wabeeffachuun dhimma kana gabaasee jira. Miidiyaaleen alaa kanneen akka Mail Online Faanis Ajaans France Press irraa fudhachuun gabaasaa jiraachuun beekamee jira. Torbee kana godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti kaadiroonni bilxiginnaa hiriira deeggarsaa Abiy Ahmediif bahuu qabdu jechuun hawaasa hiraarsaa akka jiranii fi hiriirri kun bakkeewwan garagaraatti gama mormiitti jijjiiramee jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Dabalata qabna. Torbee kana akkuma beekamu godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti kaadiroonni bilxiginnaa hiriira deeggarsaa Abiy Ahmediif bahuu qabdu jechuun hawaasa hiraarsaa akka jiranii fi hiriirri kun bakkeewwan garagaraatti gama mormiitti jijjiiramee jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Haaluma kanaan godinaalee Oromiyaa Shawaa Lixaa magaalaa Amboo dabalatee Shawaa Bahaa magaalaa Baatu, Harargee Bahaa magaalaa Dirree Dhawaa, Aanaa Dirree Xayyaaraa, Awwadaay, Haramaayaa, Qobboo, Dadar, Baale magaalaa Roobee, Arsii Lixaa magaalaa Dodolaa, Arsii Aanaa Roobee Diidaa magaalaa Roobee, Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee, Jimma Aanaa Limmuu Saqqaa, Harargee Lixaa magaalaa Ciroo, Aanaa Doobbaa fi kanneen hafan biroo keessatti hiriira kana dirqamaan bahuu qabdu jechuun doorsisa jabaa hawaasarraan gahaa kan jiran yoo ta'u, godina Harargee Bahaa Aanaa Meettaa naannawa magaalaa Calanqootti maqaa hiriira deeggarsaatiin barattootaa fi namoota nagaa humnaan konkolaataatti fe'anii gara iddoo hiriirichaatti imalchiisaa osoo jiranii konkolaataan garagalee lubbuun namoota 50 olii dabruu barattoonni hedduun balaa kanaan madaa'anii mana yaalaatti kan argaman ta'uu gabaasuun keenya ni yaadatama. Akkasuma aanaa Doobbarraa uummata dirqeen hiriiraaf ja'anii konkolaataatti fe'anii gara magaalaa Cirootti geessaa osoo jiranii konkolaataa kanarratti balaan dhaqqabuun miidhaan qaamaa uummatarra gahee jiraachuu odeeffannoon nu dhaqqabe kan mirkaneessudha. Hiriirri kun bakkeewwan garagaraatti gama mormiitti kan jijjiirame yoo ta'u, bakkeewwan hiriirichi gara mormiitti itti jijjiirame keessaa takka handhuura fincila diddaa gabrummaa fi xumura gabrummaa tantaati magaalaa Ambooti. Magaalaan Amboo guyyaa Jimaataa Gurraandhala 5/2021tti barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina Amboo hiriira mormii sirna bulchiinsa bilxiginnaa irratti bahuun sagalee isaanii dhageessisanii hammeenyi sirna biyya bulchaa jiru daangaa dabruun obsa fixachiisee barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina Amboo hiriiraaf daandiitti kan baase yommuu ta'u, humni addaa poolisii Oromiyaa fi poolisiin idilee reebichaa fi hidhaa barattoota kanarratti raawwatu isa OMN odeeffateeti jira.
barattootni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina Amboo uffata dambii mana barumsichaa uffatanii magaalaa keessa socho'uun sagalee diddaa dhageessisaa kan turan yoo ta'u dhaadannooleen gurguddoon barattoota kanaan dhageessifamaa turan keessa haqa Haacaaluu Hundeessaa barbaanna, hidhamtoonni siyaasaa Oromoo haa hiikaman, mootummaan Haacaaluu ajjeesee Jawaariin hidhee nu bulchuu hin danda'u kan jedhu faa ta'uun dhaga'amee jira. Kana malees biyya tana keessatti mootummaan filannoo dimokiraatawaa fi haqa qabeessa gaggeessuuf hidhamtoota siyaasaa Oromoo hunda hidhaarraa gadi lakkisuu qaba jechuun sagalee isaanii dhageessisaa turanidha. Hiriira kana barattootaan alattis jiraattota keessaa namoonni gariin itti makamanii jiraachuu OMN garasitti bilbiluun odeeffatee jira. Barattoota cunqursaa saba isaanii irratti adeemsifamaa jiru kana dadhabatanii sagalee isaanii karaa nagayaatiin dhageessisuuf bahan humni addaa poolisii Oromiyaa fi poolisiin idilee magaalaa Amboo addaan bittinneessanii reebicha irratti raawwachuun barattoota 40 ol hidhanii kan jiran yoo ta'u kanneen biroos magaalaa keessa deemuun barbaadaa akka turan jiraattonni magaalaa Amboo OMN'tti himanii turani. Hiriira mana barumsaa qophaa'ina sadarkaa lammaffaatti dho'ee hordofuun guyyaa itti aanu yuunivarsiitii Amboo keessatti hiriirri mormii cimaan gaggeeffamee jira. Humni raayyaa ittisa biyyaa mooraa yuunivarsiitichaa marsuun hiriiricha danquuf yaalaa akka turan maddeen gabaasanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Bahaa magaalaa Baatuu mana barumsaa qophaa'inaa magaalaa Baatuutti hiriirri maqaa deeggarsa Abiyyi Ahmadiif barattoonni dirqisiifamanii baafaman gara mormiitti jijjiiramee jiraachuun dhagayame. Magaalaa Dirree Dhawaa ganda Laga Harree jedhamuun yaamamutti barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa Laga Harree akkuma barnoota isaanii irraa bahaniin hiriira mormii dhageessisaa akka turan jiraattonni himanii jiru. Godina Harargee Bahaa aanaa Dirree Xayyaaraa keessattis hiriirri mormii jabaan kan dhohe torbaanuma kana keessa ture. Hiriirri kun guyyaa jimaata dabree halkan sa'aatii 7:00 irraa jalqabuun gaggeeffamaa akka ture jiraattonni aanaa Dirree Xayyaaraa OMN bilbilaan dubbise ifoomsanii jiru. Achuma Harargee Bahaa magaalaa Awwadaa keessatti hiriirri mormii halkan jimaata dabree gaggeeffamaa tureen wal qabatee borumtaa isaa poolisoonni humna addaa Oromiyaa fi raayyaan ittisa biyyaa daandiilee irra qubachuun sochii hawaasaa danquuf yaalaa akka turanii fi qeerroowwan hidhuuf barbaachaa akka jiran odeeffannoon garasiin dhaqqabe kan mirkaneessudha. Oduma wal qabateen godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti barattoonni mana barumsaa Kaatoolikii Naqamtee fi mana barumsaa qophaa'inaa Naqamtee hiriira mormii gaggeessanii jiru. Godina Shawaa Lixaa aanaa Calleyaa magaalaa Geedottis barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa guyyaa sanbata xiqqaa hiriira mormii sirna bulchiinsa bilxiginnaa irratti bahuun sagalee isaanii dhageessifachaa oolanii jiru. Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannettis hiriirri murna bilxiginnaa hadheeffatee mormu qeerroo magaalaa Shaashamanneetiin akka gaggeeffame maddeen wabeeffachuun OMN gabaasee jira. Kaayyoon hiriirota kanneenii wal fakkaataa yommuu ta'u innis hidhamtoonni siyaasaa Oromoo saffisatti gadi lakkifamuu qabu, filannoo walabaanii gaggeeffama taanaan mootummaan qabsaa'ota kanneen hiikuun dirree siyaasaa bal'isuudha kan jedhuu fi qabxiileen biroo kan of keessatti hammateedha. Torbee kana keessa cunqursaa sirna bilxiginnaatiin uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru hifatuun kutaalee Oromiyaa garagaraatti barattoonni manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa hiriira mormii dhageessisaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa mormii isa mudataa jiru kana humna waraanaatiin ukkaamsaa jiraatus gaafiin hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hidhaa irraa haa hiikaman jedhuu fi waltajjiin biyyaalessaa hunda hirmaachise haa gaggeeffamuu jedhu ummataan gaafatamaa jira. Gama biraatiin ajjeechaan maqaa WBO wajjin hidhata qabda jechuun namoota nagaa irratti waraana mootummaa bilxiginnaatiin raawwatamuu cimee itti fufee jira. Godina Qeellam Wallaggaa naannawaa magaalaa Dambidollottis maqaa shanee wajjin qunnamtii qabda jechuun poolisiin humna addaa Oromiyaa dargaggoo maqaan isaa Fiqruu Baabuu Lamuu jedhamu tibbana akka ajjeesan jiraattonni naannichaa bilbilaan OMN'tti himanii jiru. Harargee Bahaa aanaa Haromaayaa Araddaa Biiftuu Gadaa Calleessaa Gandaaree jedhamuun beekamuttis humnoonni sirnichaa dargaggoo maqaan isaa Ziyaadoo Ahmad jedhamu badii tokkoon malitti rasaasa itti dhukaasuun lubbuu isaa kan galaafatan torbaanuma kana keessa ture. Godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa
ganda jaagir jaamuun beekamuttis maqaa shanee wajjin qunnamtii qabda jechuun waraanni murna abbaa irree barsiisaa Geetaanaa Baqqalaa ajjeesuun gabaafamee ture. Godina Wallagga Lixaa aanaa Sayyoonoolee ganda lalistuu Geecoo jaamuttis roobii dabre waraanni murna bilxiginnaa barataa kutaa saglaffaa Saamu'eel Mitikkuu kan jaamu rasaasan ajjeesanii jiraachuu maddeen OMN itti himanii jiru. Hawaasni Oromoo biyya Ameerikaa magaalaa Siyaatil jiraatan hidhamtoota siyaasaa Oromoo hiiksisuuf sochii qeerroon itti jiran kana akka deeggaran kan ibsatan tibbanuma. Oromoonni magaalaa Siyaatil walitti dhufuun uffata keelloo uffachuun deeggarsa hidhamtoota siyaasaa fi sochii keelloof Oromoo Yellow Movement'iif qaban agarsiisanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun hawaasni Oromoo Minisootaa jiraatu gurraandhala 3/2021 hiriira mormii guddaa adeemsisanii turani. Ajjecha hidhaa fi dararaa sirni bilxiginnaa Oromoo fi Oromiyaa irratti raawwataa jiru balaaleffatanii jiru. Gaafiileen hidhamtoonni siyaasaa dhiyeessanii jiran hatattamaan fala argachuu akka qabu kan hubachiisan hawaasni Oromoo Minisootaa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo fi hoggantoonni dhaabbilee siyaasaa Oromoo haardulee tokkoon malee hiikamuu qabu jaani. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa bakka hamaa itti hidhamee jiru sanirraa hatattamaan bahee bakka isaan malutti akka deebi'ullee gaafatanii turan hiriira kanarratti. Oduma wal qabateen hawaasni Oromoo biyya Kanaadaa kaabaa Albertaa magaalaa Edmonton jiraatan bifuma kanaan miidhaa fi dararaa yeroo ammaa mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota siyaasaa Oromoo irraan gahaa jiru mormuun ibsa baasanii jiru. Hawaasni kun ammajjii 5/2021tti walitti dhufuun ibsa baasaniin sochii qeerroo fi qarree guutuu addunyaatti maqaa sochii uffata keelloo Oromoo Yellow Movement jedhuun gaggeessaa jiran akka tumsanii fi faana akka hiriiran ibsanii jiru. Oduu teenya birootiin hogganaan dhaabbata gargaarsaa Norwegian Refugee Council ammallee giddugalaa fi lixa Tigraay keessa deeggarsa dhiyeessuun hin danda'amne kan jaan torbaan kana keessa ture. Lolli humnoota TPLF fi waraana mootummaa federaalaa erga eegalee ji'a 3 ta'e kanaan gaaga'ama namoomaa dhaqqabeef deeggarsa namoomaa atattamaa fi rakkoo dhalate madaalu dhiyeessuun rakkisaa akka ta'e dhaabbileen gargaarsaa idil addunyaa irra deddeebiin gabaasaa jiru. Lola naannoo Tigraayitti gaggeeffameen wal qabatee baqattoonni Eertiraa 20 gahan kanneen kaampii baqattootaa lama keessa turan achi buuteen isaanii dhabamu dhaabbanni mootummoota gamtoomaniis beeksisee jira. Waraana naannichatti gaggeeffamee wal qabatee buufataaleen baqattootaa lama kanneen Shimilbaa fi Izaas jedhaman kan barbadaa'an ta'uu dhaabbatichi ammajjii dabre